Hayyee gandaawwachaa jirtan televezyiinii OBS qophiin immoo dhangaadha. Dhangaa keenya har'aatiin keessummaa qabanneetu asitti kanan argamnu dheeraa baaleetu nu faana jira. Egaa Adaamaa dhufe miti egaa baaleedha baqatee. Adaamaan akkamitti simatte? Adaamaan bakka kanumatti Somaaliitti deemuutiin keessuma deddeemee baajaajiin garas deemee taaskillee baajaajoonni tun gariin hisaaba gizeen keessa birrii osoo waliin seenan irraa fuudhan. Maaliif laal? Sina mana nu? Nana mana. Bu'ee fiigaan ammallee taaskii gizeen achi amma reefu jirredhaa hoteelii bira yaabbadhee asitti gizee dhufe. Raddaatiin duuba kanaan tuqeeti hisaabamtaa naan jedhu. Utuu seenii moo erga seente? Seeni. Nama harkaa fuudhin jalqabeen? Eegas inni egeree marii ajajarsu lukti tiyya lafaan qabdu hin kafaluu jedheen beektu. Daa'ima dhaanettiin. Siiriyees man taa'ee taa'ee bakka. Eegas waan na laalaniifi eegas maaliif lamina kaflim jedhanii wal gaafatanii beekta. An callisimaatiin dhageeffatan dubbanni eegas birrii shaniin qabaa callisee kenneef jechuudha. Kanaafuu. Namoonni yoo si argan amma baay'inaan ijoollee si ta'u daa'ima si ta'u moo gabaabbina kee mirkaneeffataniitu hojii haasa'u? Ammallee gabaabbinuma keenyaan nurraa biyya amma ijoollee namni gadiin akka tasaa karaa fa'a gizeen tashaagaru. Naannoo gaafa qaxxaamurtu? Gizeen qaxxaamuru karaa sana jechuudha. Namni gariin makiinaan akka hin gaccaane jedhanii rifata. Daa'ima nama harkaa asfaaltii jedhanii kan yaadan jira. Finfinnee gizeen deemu akkas. Gizeen makiinaan karaarra gizeen akkana dabru. Harka qabanis. Makiinaan akka hin gaccaane jedhaniiti rifatan. Rifatu. Akka daa'imatti ilaalan. Takka poolisiin fiidee na qabdi. Maaliif daa'imni kun takka abbaa jalaa bade takka haadha jalaa bade jedhanii. Amma si bira gaanii si arganutti gaafa godhaa. Ganna bira gaanii ija keessa akka ta'u ganna laalaan gizeen ija keessa laale. Edaa nama guddaadha. Erga Adaamaa dhufte firatu jira moo namuma bira jiraattu jira moo eeggachiisuma qormaatuma garaagaraa keessatti jireenya eegalte? Firrillee ni jira. Akkanumatti bakka namooti sissiiqee namni illee ifitti na qaba malee firraa achi nan deemu. Maaliif namni akka keenya ati nama qaaliidha jedhanii na jajjabeessan. Dhuguma qaaliidha. Nama qaaliidha jedhanii na jajjabeessan. Ijoolleen tun hiriyoonni akkanumatti ifitti na qabanii achumaan booda kaanillee mana waliin gallee maal jennee yoo mana kana naa kireessaa jedhe mana naa kireessan. Ati dura abbeetii fi haatee fi dinaan jedhama. Mana baddee ta'u. Na shakkii jiru akka birrii dura nu kennitu malee siin kireessinuu naan jedhama. Kana bakka wanni akkasii waan hedduu akkasii nu mudate ammallee gizeen mana nyaataa fayyise zabanyaan barri irra dhaabbatu kan mana nyaataa eegu mana gurguddaa jechuudha. Hoteelota gurguddoo. Hoteela gurguddaa gizeen nama na beeku nama achi keessa na yaamame an callisee itti dhufa. Zabanyaan kun duubaa fi gaa dhufeeti na qabee garamneetti. Hoo gaddee biina ijoollee na saa beekatu. Ijoollee na see. Ijoollee daandii irra deeman kan. Eegas gizeen aboo an ijoollee miti nama guddaadha. Kun na laali gizeen akkasii waaqa deemsee. Biyyatti yookiin immoo baadiyyaatti namoonni akka koo hin jiranii kanaafanii gara magaalaatti godaanee jette. Nama akka koo hin ta'u jireenyi baadiyyaa jette. Erga magaalaa dhufte namoota akka kee argatte jechuun kun namoota akka kee hin jedhu nama hiriyaasitti argattee keessumaa amma hojjaa fa'in nama sitti siqu. Argadde duraan dursee namni tokkoffaa magaalaa keessatti natti dhufe dheeraa magaalaa Galamsooti. Dheeraa akka kee? Dheeruma akka kiyyaa. Kan Galamsoodha argame. Isa santu natti dhufe. Ija isaan kun natti dhufe ni rifat namni na fakkaatu hin jiraa jedhe. Isi rifat inni kun fiigee na qabe. Namni kun? Isi na qabe rifadhe beeka dhugaa gizee sanitti jecha namaatiin deeme jechuudha gizee san. Gizee isa inni natti na dubbisuuf natti dhufe mere isa kan ofirraa natti dhiibe. Jecha nama tokko sana godhu. Kanaafuu sodaa na keessa jirtu sana keessaa balleessa. Torbaan lama natti deebi'ee na keessaa balleessa. Dheeraan akka koos jiraadha kan biraa jettee yaadda. Yaada bakka. Jechuun gabaabinni akkasii
uumama malee rakkoo akka hin taane namni waaqni gaafa namu yookiin dheeraa baay'ee dheeraas godhee uumuu danda'a gabaabaas godhee uumuu danda'a giddu galeessas taasisee uumuu danda'a kun fedhii isaati malee ati fedhii keetiin gabaabaan filannoo kee miti namni callisee waanumatti amala aadaa ta'eetu yookiin immoo barmaata ta'eetu nama gabaabaa kanaan akka waan abaarsa maal jechuun kun durraa waan aadaa booda tafaa jechuu dandeenya barmaata booda tafaadha jechuun danda'ama. Malee rakkoo ta'e miti. Keessumaa amma dubartoota wajjin wal bartee amma dheeraa galamtoota wajjin wal bartee jetteetta Adaamaatti. Dubartoota keessaa immoo kan namoota akka kee wajjin wal barteetta. Wal barree magaalaa Ciroo jirti. Dheertuu magaalaa Ciroo jedhamti. Magaalaadhaan waamtu immoo? Magaalaa. Namni kun beekaa dhugaa yoo anama yoo gabaabaa naan jedhan ni naara. Yoo dheeraa naan jedhan immoo ni gammada jechuudha. Sani dheertuu magaalaa Ciroo. Biiftuu jedhamti. Biiftuu dheertuu magaalaa Ciroo jennaan jechuudha. Eessa jiraatti? Adaama jiraatti? Ciroo jirti. Amma Ciroo jirti. Isiidha bakka firiindiinti jechuudha. Firiindiin kunis akkam akka ta'e boodee jechuun ta'a. Ati immoo waliin ta'e meeqa? Bakka amma kana 21 seenaa jira. 21. Dargaggeessa. Inumaayyuu waan hariiroo akkasii wajjin tarii wanti nuti baay'eedhaan kaa'uun jiraachuu danda'a. Egaa umrii 20 darbee. 18 ol egaa waan baay'ee jira. Seenaa biraatti harkaba waan ta'eef. Dheeraa baalee mee egaa erga dhuftee wanni ittiin jiraachaa jirtu maalama erga Adaamaa keessa jiraachuu eegalte jireenyi kee maal irratti bobba'ee jira maal irratti hundaa'a? Ana wanni ittiin jiraataa jiru ammallee hojiillee dallaala makiinaa fe'aa kana fe'aa kanan fe'isaa jechuudha. Gisee duraa makiinaan nana mananii eegas deemanii ijoolleen isaanii mere nu sobaa jedhaniiti. Akkasumatti asuma makiinuma kana waliin deddeemu garas deddeemuutiin akkasiin makiinaan na baratanii guyyaa kana cimatti bakka dallaala jammaree jechuudha. Amma makiinaan takka bakka fe'aa fa'aa fe'attee achumaan na jalaa dabarte. Maallaqa tokkeen osoo maallaqa naan kenne. Maallaqni ijoolleen balleessa jedhaniitu. Ijoollee qaama rakkoon qabu gisee maddii bina kenninaaf jedhanii. Anis hin muddisu. Muddu anis akkas. Sani hojii biraa amma anamma hojii akka hojii bakka hojiillee nu kennan. Bakka hojii sirriitti barbaadnaa jechuudha. Maaliif namni akka keenyaa kun hojii fedhe danda'anii dalagaa beekadhu. Akka godhe kuntaala kiiloo wanni kuntaala kiiloo 50 sana fuudheetu magaalaa keessaa deddeemuu hin danda'an. Hin baattaa? Hin baadha. Kiiloo 50. Kiiloo 50 sana gaafa ofirra keessu garuu hin mul'ataa jala. Namni argu waan biraa fakkaata. Waan biraa fakkaata. Qaama kee keessaa amma gaafa hin silaalu naannoo morma kee kana faayoo ilaalu amma namoota warra kaan wajjin garaagarummaa qabu. Tarii qaama kee keessaa iddoon ati irra caalaa gabaabaadha jettu eessa? Asummaa gadi. Mudhimaa gadi. Asii ol dheeraa. Mudhimaa gadi. Waa'ee fayyummaa kee yaaddee beektaa jechuun kun amma wanti nuti alaa akkatti ilaallu gabaabina kee dheerina kee jennu dheerina kee hin agarra. Garuu immoo tarii gama fayyaatiin warra saayinsii fayyaa kana yookaan hakiimota bira deemte wanti ati ofirratti argite jira rakkinni jechuukooti wanti biraa jira. Gabaabina kee irraa alfi kan ta'e. Anamma duraan asin durallee akkasitti dhageetiin na laalchisaa jedheen maaliif hin gabaabadee akkasitti if laalchise waan sana. Warri mana yaalaa maal naan jedhu maal nu jedhanii warri maatii keenya aara namni akkan waan takka hin taane namni kun nama nagaati nama ajaa'iba rabbisini kenne bakka waan takka fayyaa nagaa qaba fayyaa guutuu qaba akkuma namni kun qaama guutuun uumamee jedhanii bakka jabeeffadhu jedhanii. Tarii immoo jireenya waaqummaa keessatti namni yoo kana nyaate fa'aa dheerata jedhamee wanti odeeffame ati fa'aa dheerachuuf nyaatte jira wanti nyaatte. Sirriitti nyaadde malee. Nyaata kana baay'ee sirriitti hojja kumatii namaa dabala nyaadhu naan jedheessa. Waan sitti manu hunda bira dabarsu. Waan takka bira dabarsu. Garuu gabaabinni kee amma beekamtii siif fideera mitiire itoo akka keenya amma nama qiqqeexa taate namni garagalee si ilaallu ture. Namni tokko na laalu. Gabaabbachuu biyyaa keenya sirriitti. Amma akkamii maaltu sitti dhaga'ame?
gabaabachuu kiyyaaf sirriitti nu gammade maaliif namni na laalaa namni tokko na bira hin dabru nama kun nama akkamii eessa nama ajaa'ibaati gariin footoo na qabee giddiin footoo na waliin akka qaalii ta'e bakka akkasitti fargee jechuudha. Mee gabaabachuu kootiin kanan dhabe jettee wanti yaaddume yeroo baay'ee wanti si keessa deddeebi'u yookiin sammuu keetti dhufu yeroo baay'ee maaliimi? Wanni kanan dhabe jedhee gin maaliif beektaa wanni takka takka anamma barumsallee waan addaan mureef sammuun tiyya gara barumsaa kana yaadaa jirti. Barumsa kana hanga kutaa 10 yoo taate xumuruu qabaa jedheetiin maaliif barumsa nama barbaachisa sammuu namni guutuun barumsa baradhuu naan jedhu namni akka keessanii kun mataan kun waa meeqa of keessaa qaba naan jedhanii beeku sanna gorsaa oolan guyyaa guutuu barumsa kana dammoo barachuudhaaf yoo amma gargaarsa waan adda addaan waan mana barumsaa yookiin namni mana barumsaa barsiisu na fudhatee yoo na barsiise malee beeka dhugaa akkasitti hin danda'u. Kana barumsa kanaaf sirriitti cinqamaa jira. Isatu si yaachisa yeroo baay'ee. Natti hafe kan jettu sana. Gisee haati tiyyaa fi abbaan kiyya barumsa kana baradhu. Ati ganaa nama ajaa'ibaati nama sammuu guddoo qabdana jedhan na gorsaa turanii gin dubbiin isaanii sun dhugaadha. Eegas gin nama na fakkaatu argee asitti barumsa kan sirriitti barate argee bakka anillee ni nama kanaati jedheeti jechuudha. Erga dhabaa dhufte barnoota ofii kee galuuf yaalle jechuun koo waan hojjettu. Barnoonni jechuun guyyaa yoo matariif jireenya kanaaf of deeggaruudha beekte tarii guyyaa waan amma jetti kan hojjechaa barnoota garagaraa makkusaati lama booddee barnoonni galgalaa jira manneen barnoota garagaraa yaalle galmaa'uu yaalle yookiin tarii. Yaalee jira namni hedduulleen nam tokko tokkolleen barumsa kana baradhu nama naan jedhe jira. Mana barumsaa keessaa duroo warra barsiisotaa nasi barsiisaa gootu naan jedhe. Kanaafuu mana barumsaa kana gisee isaan naan jedhan wayii na sobanii jedheetiin takkaa jedheetiin bakka ifumarraa jallisa. Maaliif saniifuu yaanni nama kurree gargari beekta akka afaan hin jedhanii miti. Yoo qabanii si geessan rakkoon qabu. Gina akka afaan hin jedhan san hin amanu. Hiriyaa qabachuu jiraachuu danda'a. Umuriin keemmaa 21 nuun jetteetta dargaggeessa. Nama fa'aa tarii bilbilaan bartee sagalee qofaan haasoftanii yeroo ta'e wayii otoo waa'ee dhaabbii qaama kee ittiin himiin jechuu kooti. Qaamaan gaafa bona gartan. Ajaa'iba faatti ta'ee jira. Akkasii jira. Si kun namira. Nama silkii darbee fiigee jiraan. Gidee duraa waliin argine heloo jedhe akkanumatti bakka isiin jiranitti wal agarree gidee wal bira geenye isiin edda nama dheeraa wayii tokko eegdi. Gidee wal bira geenye bakka ariifattee silkii darbite. Attam ta'ee sun. Bakka hangizee sana waatu natti dhagame beekta maaliif akkas bataman maaliif akkas taatee jedheetiin bakka deebi'eetiin hiriyoota kiyya gaafadha. Sirfaa si bakka yoo takka dheeraa akkatti taate nama dheeraa awwala dheeraa nama dheeraa sisaan naan jedhamu. Eegas akkasitti dubbii naa sirreessa. Malee amma yoo hin jaalladhee takka nama natti ergadhe malee akkanatti itti deemee isheen jedhe. Lakki amma kun tarii waan bilbilaan sammuu ishee keessatti nama akkamii ta'uu danda'a jettee ofii isheetii fakkii sana kaastee dhufteetu. Garuu akkuma kanatti ofii keetii jalqabuma bartee wal beekumsa keessa daandii irratti wanta akkasii walii waa'ee jaalalaa namni itti taasiftee waan deebii akkasii sii kenne jira. Namni tokko amma ganaa akka sirriitti itti dhiyaatan jiru. Akkanumatti karumarraa nagaa jedhee maal jedhee si jaalladhee maali yoo jedhee malee wanni takka ganaa akka sirriitti itti dhiyaatan. Itti sissiqtee yaadde. Sodaa qabdaa jechuudha. Karoorri kee tarii hin hafu miti fuudhuun. Fuudhuun. Gaafa guyyaan isaa gahe. Dheertuu fuudhuu feetamoo namoota sitti siqan fuudhuu feeta. Dheertuu fi gabaabdullee ni fuudha. Kanuma jaallatte. Moo lammanuu fuuta? Lammanuu ni fuudha malee. Maaliif laata? Tarii tokko kanaaf tokko kanaaf waan jettu. Takka dheertuullee nama fayyadu. Yoo nama mana shaaworaa seenee fa'aa shaaworii fa'aa namanti. Gabaabduun gisee magaalaa keessa deemu. Waliin deeman. Harka walirra kaanii waliin. Lachuu si barbaachisa. Lachuu na barbaachisa. Amma dheeraan baalee hiriyaan qabamuun qabure.
Amma kana dheeraa na baale hin qaba amma kana waan godhachuuf malee. Barbaadaa jira. Irra caalaa hiriyoonni kee kan sitti siqanii? Dhiira moo dubartoota? Irra caalaa baay'inaan kan sitti siqan. Kanatti wajjin ooltu? Dhiira. Dhiira. Gizee takka takka dhiira namni ijoolleen sun beekadhu amma namni tokko tokko namni isaan qidhaa waliin maaliif hin deemne nama dheeraa waliin gizee hin deemu namni duubaan ulaalaan ilaaluma gurbaa gabaabaa tokko waliin deemanii jedhanii ulaalaan duubarra. Beekamtii argachuufi? Namni kun nama wajjin beekamtii argachuu barbaada. Inni sirbaana deemu kun? Gizee nama dheeraa. Keessa seena jechuudha. Nama dheeraa kan gizee akkatti jala oolaa namni kun maaliif nama dheeraa jedhee faana. Mee jechuun hariiroomti jireenyaa kun bakka hedduu si oolchaa magaalaa Adaamaa kana keessatti hojii sababa hojiitiinis namoota hedduu wajjin wal argita. Gaafa amma sida waa'ee shamarranii kaaste bilbilaan beellamtee garuu dhiirotatti hojiidhaaf bilbiltee fi wal bakka wayiitti wal beellamtee gaafa deemtee si ta'uu baranu wanti jarri jiran jira. Gizee bilbilaan osoo waliin beekin. Waliin beekin dura bilbilumaan waliin hojii softee gaafa immoo qaama wal argitu. Gaafa qaama wal arginu. Namni tokko tokko ni rifata gaama. Misaali amma nama dheeratu nutti dhufa jedhanii eeganii. Gizeen ani itti dhufe nama gabaa. Si ta'uu kee nama nu. In amanu bakka. Maaliif hin amanu sirriitti bilbila mee anuma bira taa'anii irratti bilbila. Eegasiin itti garsiisa jechuudha. Nama amanu. Malee nama amanu. Ispoortiin hojjettaa waan hojjetu qabda ispoortii keessaa? Ispoortii keessaa kushaappii bichaadha malee. Fiiginsa kanaatti. In fiigu amma ganaa babbarataa jira magaalaa keessa. Mana ispoortii gizee takka takka dhaqna. Kushaappii hojjetta. Amma kushaappii gina ijoollumarraa qabee bara. Walii galtee natti immoo namoota wajjin qabdu maal fakkaata jechuun koo ati calqabuma yoo haati kee akka ati du'aayin argamtee sitti himteetti isa fudhatte isa hiriyoonni kee sitti himan yookaan waca naannoo kee jiru dhaga'uu dhiisteetu isa haati kee siin jette sana qabattee kan guddatti nutti himteetta. Hariiroon ammatti namoota wajjin qabdu maal fakkaata? Namoonni illee kabajni isaan siif qaban maal fakkaata? Walumaa galatti jireenya hawaasummaa keessatti. Walumaa galatti anamma nama akka keenyaa nama hedduu jira. Nama mana keessa dho'isan. Kan warri mana barumsaatiin hin dhaqne. Maaliif jecha haasawa namaatiin akkana ati nama hin taane dhalte jedhaniiti mana barumsaa. Mucaan ijoolleen isaan dhalan sun gurbaan isaan dhalan sun hin deemu mana barumsaa hanga isaan fuudhanii geessanitti. Maaliif sodaa mana keessatti dho'isanii jechuudha. Nama akkasii namni maal naan jedha. Namni maal naan jedha jedheeti sodaatan mana keessatti bara. Amma wanni guddaan hawaasa keenyadhaan akka ijoollee san nama akka keenyaa dhedheeraa mana keessaa nu baasan san dhaamsi guddaan isaanii dhaamu jechuudha. Nama dhedheeraa akka keenya akka mana keessaa nu baasan. Uumama namni filatee uumamu miti wanti waan uumame sanaa wanta itti qaanoftuufis hin jiru. Dheeraa ta'uunis gabaabaa ta'uunis kennaadha malee filannoo miti. Barmaatileen akka kana namni gaafa akkas gabaabaan dhalatu yookiin immoo amma dhukkuba garaagaraa namoonni waayyaa maal jedhama dhukkubni kun. Namoota akka sanaa gara hospitaalaa sila deemanii deeggarsa argachuutu qabanu. Namni ollaa maal nuun jedha waan akkasiitiin nu kaasaadha. Nama meeqatu mana keessatti wallaansatu nu argatiin hafeera. Namoonni akkasii qaama fayyaaf guutuu qaban immoo waanuma gabaabbataniif qofa sodaa namni maal nuun jedha irraa nama maatiin dhoksu jira. Egaa isin fuulduratti baatanii namoonni akka keetiif kanneen biroo fuulduratti baanii uummata keessatti gaafa akka kana mul'ataa deeman edaa homaa rakkoo miti kun uumamumaa jedhee namni baraallee deema. Akka kana fuulduratti baanii dubbachuun namoota warra kaaniif illee sagalee ta'uu waanuma gaariidha. Inumaayyuu dheeraan baalee akka mudannoo garaagaraa qabu nan beeka. Baay'ee haasaa amaneera jechuun koo gabaabbinni mataan isaa isaaf kenname kan isaa ta'u kennaa isaa ta'u fudhateera amaneera. Baay'ee qoosasii gabaabbachuu isaatti qoosaa warra dheeraatti qoosaa innaa baay'ee namatti tola. Akkanatti fudhachuun gaariidha. Inuma dubartoota faajjiin akkatti mudannoo garaagaraa tarii fakkeenyaaf yoo dubartoota kana amma dargaggeessaati. Yoo isaan shamarran kun karaarra deeman tarii waa jechuun kee nafu qoccoluun kee kun nafu daa'ima fa'aa siin jedhanii waan akkas akkasii kan jira. Hin jirti marii waan akkasii. Qaama daa'ima rakkoo qabu bakka kun asumaan bira haaraaf fayyadamu. Rakkoo nu mudanii.
Mee karoora kee gara fuulduraa maal ta'a jechuun maal hojjechuu barbaadda barumsas ta'uu danda'a beeku hojii ta'uu danda'a garuu mee karoora akkamii qabda fuulduratti too maal ta'a? Diraamaa fa'aa dalaguu barbaada. Diraamaa amma diraamaa namni keenya sirriitti diraamaaf taa'ee jechuudha. Diraamaan dalaguu barbaada akka diraamaa nu dureessisa. Namni diraamaa dalagulleen akka nama anafaa na qabee diraamaa na dalagsiisu. Saniin fedhaa jechuudha sirriitti. Garuu fiilmii fi diraamaa hojjechuudhaaf barnoonni dirqama. Barnoonni dirqama. Kanaaf barnoota keetti fufuu fi aktingii immoo wantoota garaagaraa namoota fiilmii hojjetan namoota akka kanatti dhiyaattee waa jararraa muuxannoo fudhachuunis si barbaachisaa gaa tarii fiilmiinii fi diraamaan afaan oromoo baay'inaan jiraachuu dhiisuun garuu rakkoo miidiyaa irratti sama hin jiru miti diraamaa baay'een argitu afaan oromoo fiilmiis darbeetu kanatti argattu garuu fiilmii hojjetamaa jiran gara fuulduratti siyaadaman keessatti namoota akka keetii hirmaachisanii keessattuu fiilmiiwwan koomeedii ta'an keessatti waan baay'ee jechuu danda'u. Mana barumsaallee nama beektaa qaamii nama warra asiin qabu jechuudha wanti keenya. Kanaafuu mana barumsaa kana nama tokko bira ilaaleetiin nama wayitiin na barsiise jedhee barumsa kana barachuu barbaada. Sirriitti barumsa na barbaachisa. Barumsa sirriitti na barbaachisa. Barumsa saniif nama akka malee cinqamaa jira wallaahi. Ni baratta umriin keessa garaa waan ta'eef erga torbaan geesse uma badaa biraanamne biraanamne. Tarii magaalaa Adaamaa erga dhufte magaalaa Adaamaa immoo magaalotuma jiran keessaa guddoodha ho'ituudha daldalli jira halkanii guyyaa baay'ee jira. Sochii kee keessatti sababa gabaabbachuu keetii yookiin immoo yeroo hunda daa'ima fakkaattuu fi hattuunfaa waa si yaaltee beektii mee akkamii? Hattuunfaanti majirraa wayii takka halkan nama bira dhageetiin nama gara manaa osoo deemu karaa gubbaa dukkana hattuun namni lamaanatti dhufte. Gizeenatti dhufan gizeen agarran ijoolleen fakkaadhaan silkii kiisa keessaa qabu silkii nookiyaa kiisa keessaa qaba silkii takkiitii sanarraa fudhataniiti dallaa gubbarra na kaayan. Dallaa mana dallaa gimbirra na kaayan. Iddootti galtudha? Gubbarra na kaayanii na biraa deeman. Dallichi kan eenyuti? Dallichi kan nama biraati. Akka ittiin buunee fachira? Akka ittiin buunee fachira na kaayan. Akka itti buutee booda. Akka booda nama biraatiin na buusaa jedhee na ciraan itti jedhe. Abbaan manaa yoo arge na dhawaa mireessudha. Hattu seenaa irreessi. Hattu seenaa jedhee. Isaan garuu si hubataniiru moo daa'ima seenaa? Isaan akka hattuun biraan hanneef achirra na kaayan. Akka hattuun biraan hanneef? Achirraa taa'u jedhaniiti nas. Gini achirraa yoo hin boojedhe lukti tiyyatti xiqqoodhaan mire. Fagoolee danda'a jechuudha. Cabuu danda'a. Galatoom egaa baay'ee namatti tola seenaan keeyyuu gabaabbina keetiin illee too hin qaanayin. Yookaan immoo too akka nama hir'ina qabutti of ilaaliin akkanatti gammadaa taatee fudhattee jiraachuun kee baay'ee gaariidha. Hojii gara fuulduraatti hojjettuuf illee egaa akkati milkooftuuf si gargaara waan ta'eef akkanatti amanuun keeyyu karoora kee immoo rabbi galmaan siif haa ga'u jenna barnoota keessa akkatti fuftu abdii qabna haalli sii mijate. Yeroo biraa walitti deebina dheeraa baalee Anwaar egaa kanumaan xumurra qophii keenya qophiilee har'aa kan isin affeeraa si wajjin ture daawwattoota keenya. Anwaar Firrisaa fi Ayyaanaa Cimdeessaati ogeessi kaameraa keenya Galaanaa Kabbadaa ture. Yeroo biraa walitti deebina Ibrahim Ahmad yookaan dheeraa baalee galatoomii yeroo kee nuuf kennitee wajjin turuu kee fi ulfaadhu siin jenna. Qophiileen televezyiinii OBS hafanitti fufu ispoortiin dhangaa fi dhamdhamni muuziqaa akka jiranitti jiru gaa simbira gahuu jechuudha ittaananiyyuu yeroo gaarii qabaadhaa turtii gaarii.